Meeshaan amallaxee ka warra fungoota bareedinni isii misaala buskuutaa keessattuu guntunni akka fakkii kaasii waaqayyoo kiyya ona jamanu baasi. Dhiyoo manaamusa jedhee isin gorsee Dr. Booniyyetu iccitii tortorsee garuu bareedduudha tuqaa takkan qabdu guntuta sanirraa ija gadin qabdu ustaazni maal ta'e dubbii quba qabdu. Kiu jechuun amma kaasaqqeen uffannisuu dura ta'an fungaa maali ka callisu inni gadi bahee gorsalleen dabarsu haga janaajjanee namni wal hafarsu faanti macinaadhaan quba gad dabarsu. Muxawwan shamaraa naman amansiisu guntuta san argaa eenyu gadaaciisu ka birallee dhufee achitti qajeelaa ustaas Maamad Bayaan dhiifama kajeelaa dafa of ajjeesaa faasiin ufaleela. Waan fedhellee ta'u riikardii cabsinee guntuta takkittiin biyya gaggabsinee meeshaan akkan akka ka warra fungoota ka warra kaanneenii amman qabuu boota. Istoorii gubballee isatu taphataa hedaa muxawwalleen achi hin qabata. Butaantiin fungoota harakaata qabdii bifti isii adii sarara diimatti amma hin gabaabsaa booda na himatti dura taa'aa fungee biraan nugaa kabbuleeso. Maanu salphiftan maanu saaxiltan dhiyoo matana nuti dhiyoo matana uummanni fungoonni cimaadha waan akkasiin warkaan amallatu jennee dubbanne amma gadi darbitan ka. Walaloo ajaa'ibaa booniidhaaf walaleesse mucaan kun jechuudha. Jabaatte dubbiin barana inuma jabaatte dhugaa. Walaloon illee bahee jira. Wixxirri hundi bahee jira. Waa hundatu bahee jira biirana jechuudha. Wanti booniyee jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu itti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana bulettiin keessa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo seensa akka nagaa naa taatan abdii qabasan jedha hordoftoota koo hordoftoota koo of galchaati maaliif bakka akka yeroo tokko hin turaamire yoo bakka ballee sanitti gorsaniin deebisu yoo hin gorsita bakka immoo bakka gisee tokko hin jiraamire mucaan kun baay'ee tokko walloo sana kofalchiise jechuudha. Sababa saniif fidee malee dhiifama isiniin jechuu barbaada. Ittiin bohaaraa isiniin jedheetin ammalee waan biraa yookiin ishee qeequsoo hin taane qeeqisas matii garuu kanuma keessatti immoo gorsa solii daddabarsina jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin ta'a afirraa kootti akkasuma warra chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaani maamila keenya ta'a. Wanta asirratti darbu nu hordofaa isin jedha. Egaa akka mucaan amma asirratti viidiyoo irratti argattan akkuma ka'umsa irratti agartan kana dhugaa walaloo bareedduu takka ishiidhaaf qopheesse walaloo isaa hedduu takka natti tolteena jechuudha. Maaliif anallee natti qattee fungaa sun jechuudha. Anis keessan jira fungaa warroota fungaa keessan jira waan ta'eef viidiyoo kana fiduu danda'e beektanii anillee fungaadha jechuudha. Warroonni fungaan hin baasanii jedhee nu ture jechuudha. Maal nuti fedhii hin qabnu boo maalidha inni qo'i. Warri fungaan gadi hin baasan nuun jettu kuni nuti fedhiin qabnu maalidha qofachu nu nyaannu moo bakka akkasitti nu xuxxa qo'a obboleessa qo'a maaliif akkasitti nu xuxxa garuu akkasitti nu xuxxuun kee kun maalidha nuti nyaannu seete moo hin dhunnu seete moo sirba maalidha fungoonni akkasitti gadi hin baasan nuun jettu kun maali nuti fungaan gadi hin baasan Nilai tikishu de nusu bakka kande kambiya wajini maskala mati jida oroban kenya gafa mama ako kambiya wajini maskala kanus fungon gadi maguranna injira kanis sachi san jira yare dana video kana hojjechu yalqabe jechuudha inna akkasi sin jedha bidirtoota koy walaloo isaatti hedduu takkana kofalchiiste walaloo isaa sababa saniif jechuudha hedduun kolfe dhugaa rabbi arge jechuudha. Isinis immoo akka ittiin bohaartan abdiin qaba jechuudha. Warra faggoota nuufillee bahee jira walaloon jechuudha. Fungaa yoo jennu anis ishii keessaa ishii takkaadha. Fungoota keessaa ishii takkaadha anillee jechuudha. Anillee fungaadha funyaan hin qabu akkuma akkasii innaa maal jechuun jechuu barbaade tanan amma waa'ee boonii kana waa'ee boonii kun jabaattee arti dubbiin boonii kun jabaatee jira dhugaa dubbachuu jechuudha. Laayiviin deemu madadeen boonii feesbuukii hidhattu boonii tiktokii hidhattu boonii YouTube hidhattu boonii jookuu hidhattu boonii laayikii moo maal ishiin sunis ishii hidhattu boonii miidiyumti boonii afarsun hin jiru. Instagram hidhattu boonii snappiin boonii imoon boonii stooriin boonii stooriin imoo boonii stooriin miseejaan maali feesbuukaa boonii boonii uummatuma isin jedha bara. Midhaa maal taate qilleensarra biyyi qilleensarra ofii barbicoo bakka gahee marraa qabbu'a cooraa boonii irraa qabbu'a bakka gahee rama boonii gahee bakka hojjette khalaas jiruu inni biraa jechuudha haa hojjettu shamarmatu hojjeta innaa boonii irraa gadi bu'aa isin jechuu barbaada khalaas maali kun bakka gisee tokko irratti duultanii isin hin gawamu ajandaa godhattee isin hin gawamu boonii kun boonii goota bakka
guutu jaalalaa ishiinlee haa jaalala nama lamaa moojite waan ta'eef ustaaza sana isin boojite sadi isin boojite kanaadaadhaan isin boojite Itoophiyaa isin boojite micoo maal taate micoo shaggaa hojjechaa jirti bara amma sin agarre sita agarre malee micoo shaggaa hojjechaa jirti baaliif jaalalaa boojite biyya hundaa jechuudha akkuma namtichi jedhe saniyyuu namtichi kan boo'uuf boo'ee jedhe ustaazan waanuma boo'eef boo'ee jedhe namtichi viidiyocha gadi baase suni edaa kanattuu namtichi irraa boo'ee irraa maraataa ustaazanii jedhee tiraawasee himee namtichi sun jechuudha. Adaa ustaazan kanatti maraatii jedhe maali miciyyoodha edaa kanatti gisee hunda bu'aa jedhe hin arge kaa ndee waa'ee boonii arge kaa keessa boonii arge kaa wistirii boonii arge kaa viidiyoo boonii arge kaa waa hunda shii arge kaa qaama shii muluu arge kaa kanatti gadi baasee jechuudha. Kanaaf kaamma ga'e bakka boonii irraa gadi bu'aati amma immoo ajandaa biraanuu fidaa ajandaa biraanutti fidaa amma addisii jechuudha amma kun wala moofaa jira እና አጀንዳ ብራ በርባና አጀንዳ ብራ ነው ፊዳይ ከናዲስ ደቹዳ ከናፊ አጀንዳ ብራ ነው ፊዳማ ቦኒ ረገድባ ቦኒ ፌስታ ዘነማ ቀርሽ ጉረቲ ምጭዮ ቢየት ገልቻ ምጭዮም ቢየት አገልቴ ፈታ ዘና ጀቲ ቀበኒ ፈቴ ቪዲዮ ዳዲስ ተማ ቦለቲ ቹድ በከላስ ቦኒየን ከላስ ገሉ ቀብዲ ጉሬ ገልችኔ ስታታ ለገልችኔ ስታታን ኩኒ ሰከቦ አዲሱ ንሌ ረከቴ ቦቸ ከን ረከ ዲሱ ክጀደ የምጫን ክጀቹን አመ ጀደ ቦ ሼክ ሮቤ አከ ሼክ ሮቤ ከጀራቦ አና ደስ ደየ ለጥጭ ሰለ ዶግዝ ወንድ ላይቭ ሰለ ደስ ደደ ቦ ማሉስ ተተኒ በቃ ዋንጀርቱን ማይመን እሱን ጭቁ namnin dasa ustaza sun dasa ዋንጀርቱ ለፈካ ለማን ቦ ቪዲዮ አረት ቦጭ አይዳን በር ሰኔ ፋርስ ታፋ ጀዳ ምስኪን አርጋረብ ustaza nimo ono sini ዱካ ስታዳ በቃ ጎተ ጃላላት ነሞ ሲጀመር ጀቹዳ ማለፊ ነማ ጃላላ ቤኩት ነማ ቦ ዋንተ ኤዲር ቶኩ ነማ ይምቦ በቀርሺ ነመራኛ ተገሩ ንሩ ጋራጲምቦ ቦ ጃላልቲ ተቦች ሲያማ ዋን ስታዛ ካንት ላልፍን ቀብናም ነሞ ነማ ስታዛ ካንት አርተ ይለንጃ ማ ጣርቶ ጃላላ በር ወረ ጃላላን ቤነቱ ሰጥ ያራይቱ አንተና ጃላቱ ሰቦች ሲካ ምጨዮ ያዳ ፊሽቲ በድለችቲ ማለ ቦኒየተንቱ ሻበኮስ እንጀብላኒ ቦኒ በለሰ ማለ ስታዛን ስሩ መጅራበር Ugarbi, stado seru jara, stado jara laka. Nde ne bawan sa dirkama, bawan baka jara laka. Gote jara wante boy bakar. Amma kambal dese boni. Boni apal dese male stado marte. Mini rarat fuli barne. Selaka syariat afra afra yamam. Infun ini rat. Indem ne rat ini nama berak. Garu shumah boy male. Ini gote jara rat itu. Boni tanah tu tibonte male. Boni boy imboni nitila. Qabat ustaza kana way do sibra jiratani dukke sirra kasan qabat gote jalala qabachu wallarte gara bradi mte finqilneti margone shamarte insinde be jalan bet zeg dama a bicha shamaran kay imbekan nama jalatu kana nama duganjatu kana imbekani kolkolot jala fiti kafani shara fatte dugara betu dama ustazan ko me malte isa diste do iso jina kabar bade tate das nama jeda malif apa mana fiti bani karra qabatuchu nishin kan kanada ti barbade ka masi waran kanada ka tiga salpisa ya warra kanada waji ke cenya da chauka warra channel ki afarata ta subscribe yoda yalla nga video brat mo ti debne bol bor sen tumo baga bor ni tan